barbada. Itti aansee sagantaa kennaa faayuu ijoolleen calqabuu duratti maanguddoon gamana baatanii akka waltajjii kana eebbantan isinafeeraa maanguddoon eebbaa gamana nu ba'a hangafoon fayyadaa. Tokkuman dhugamaan halo. Akkam uummata keenya jaallan qabsoo qondaaltotaa fi hoogganoota as keessatti argamtan aayyotaa fi shimarran hundi keessaniyyuu baga nagaan dhuftanii guyyaa kana agartee irratti du'aayii yookaan eebba godhanii affeeruu keessanii fi salaan keessan bilisumaa ta'u barri bara nagaa rabbi nu haa godhu. Barri bara nagaa rabbi nu haa godhu. Bara Oromoo wal jaalatu rabbi nu haa godhu. Rabbiin agartee hin danda'amu diin isaatiin agartee jibban nu keessaa haa baasu. Oromoo jibban keessaa haa baasu. Diina keenya rabbi nu haa kaasu. Alaan galchee waliin nu haa galchu. Alaan galchee waliin nu haa galchu. Irra nu haa aansu. Warra reefu dhaqqabu rabbi nu haa godhu. Warra reessu jalaa rabbi nu haa godhu. Warra aggaamattadha rabbi nu haa godhu. Hadiinaa mataa isii lafa haa godhu. Rabbiin hin danda'amu diin isaatiin rabbi nu haa bilisoomsu. Rabbiin hin danda'amu haa bilisoomsu. Tumsa biraa qabnu rabbi qabna rabbii tokko jabeenya kadhanne yaa rabbi nu bilisoomsu. Yaa rabbii kiyya jaalala obbolummaa yaa rabbi nuu kenni. Jaalala tokkummaa yaa rabbi nuu kenni. Tokkummaa hojii yaa rabbi nuu kenni. Yaa rabbi itti nu kaasi. Diina kana nurraa kaasi. Yaa rabbi itti nu kaasi. Yaa rabbi diina kana nurraa kaasi. Yaa rabbi kiyya hin dandeetta guddina keetti yaa rabbi kiyya bara baraan ganna kana sidaanuma qabanya ammoo bara dhufu yaa rabbi yaa rabbi bilisummaa kabaju yaa rabbi nu godhi. Kahidhaa jiru yaa rabbi nuu hiiki. Kahidhaa jiru yaa rabbi nuu hiiki. Waboo keenya biraa yaa rabbi nuu dhaabadhu. Yaa rabbi nuu tumsi. Yaa rabbi adda isaa adda leencaa yaa rabbi nuu godhi. Warra aggaamaa adda dhawu yaa rabbi nuu godhi. Warra dheessu jalaa qabu yaa rabbi nuu godhi. Warra reefu harkaan qabu yaa rabbi nuu godhi. Diina keenya rabbiin agartee sodaatti haa naqu. Lafti keenya isa haa jibbitu. Namni keenya isa haa jibbu. Bisaan biyya keenya isaan haa jibbu. Sirna kana rabbi irraa haa kaasu. Sirna kana rabbi irraa haa kaasu. Warra agartee sirna kanaan deemu rabbiin hin danda'amu diin isaatiin agartee rabbi irraa haa kaasu. Sirna kana rabbi irraa haa jijjiiru. Wanni wal dhabneen sirna kana rabbi irraa haa jijjiiru. Oromoo rabbiin agartee nagaan bulchee nagaan haa kaasu. Rabbiin nagaan bulchee nagaan haa kaasu. Kaayoo qabnaa galatooma fayyaa ta'a nagaan naa jiraadha. Galatoomii jaallaseen rabbi umrii si dheeressee bilisummaan si haa ga'u. Itti aansee sagantaa faaruu alaabaati. Faaruu alaabaa ijoollee lafaa dhufutti jirtu shamarranii fi qarree qeerroleetu nu faarsaa jaalbaay'isaa garana dhihaadhaa fayyaa ta'a naasigadha.
keenya dhiiga ilmaan Oromootiin Finfinnee ni dhaabna. Addunyaa irratti alaabaa keenya addunyaa keessatti ni jaarra. Ni dhaabna. Tokkummaa uummata Oromoo ni jabeessina. Tokkummaa uummata Oromoo haa jabeessina. Akeekaaf kaayoo bilisummaa Oromoo bakkaan geenna. Eeroon keenya haa jiraatu. Boboon keenya haa jiraatu. Addi bilisummaa Oromoo haa waaru. Addi bilisummaa Oromoo haa waaru. Naannummaa gantummaan durana ni dhaabbanna. Warra naannummaa gantummaa amantiin uummata Oromoo diigu dura ni dhaabbanna. Tokkummaan uummata Oromoo ni tiksina. Injifannoo uummata Oromoo. Adunyaan nu haa ta'e. Awweel gartee abaa odaa gartee takkitti kuma haa taatu. Ta'adawwii kumni takka haa ta'u. Warra gartee addunyaan nu agartu abaa. Addunyaan nu haa beeku. Bishaan nu haa jedhu. Bi'isnillaahi ta'aalaa. Yaa Rabbi yaa mootii yaqiin yaa Rabbi. يا رب حق أورموتي يا رب حق بحق خير أنا لا نبدي لا لي يا رب متارا نقاين أدوي يا رب يا رب أدوي تاني كتبسي يا رب أدوي تاني كتبسي يا رب وراني قلب جموتي يكيني قلب يا رب نقول يا رب مجالس تاني أما كم يجي تقولم يا رب بيوم آمين دي هنو دوّا guyyaa kana ilaalchisee guyyaan kun guyyaa bara dheeraadhaaf waggoota gara 43 dirreetti waraanni kennaa fi akkasumas uummanni Oromoo bal'aan bakka jirutti guyyaa wagoon yaadannoo shiniggaatiin booda jaarmayni waraana bilisummaa Oromoo wagoon waraana bilisummaa Oromoo of gadhaabee yaadannoo guyyaa jaallan nama gara 10 gahan bakka tokkotti amantiidhaan naannoodhaan addan baan jedhanii haga bilisummaan Oromoo Oromiyaan walaba uummanni Oromoo bilisummaa isaa gonfatutti tokkochummaan Oromoo akka dagaaguu fi akka lameetti akka jabaatee uummanni keenya tokkummaadhaan qabsoo isaa finiinsuuf yaadannoo akka ta'uuf qorannoon sun uummata Oromoo keessa akka jiraatuuf tokkummaa Oromoo mirkaneessuuf jaallan bakka takkatti addaan hin baanu amantiin gargar hin baanu jedhanii wareegaman sun akka yaadatamee jiraatamu gara waggaa 43 kan gahu dirree fi hawaasa Oromoo keessatti diina jalatti illee bifa dho'isaatiniif dirree fi alatti bifa ifa ta'een kabajachaa as geenne haaluma kanaan guyyaan kun maaliif akka kabajamuu barbaachise qondaalli dhaabaa olaalaan nu keessa jiru jaaltumsaa hin beektanii wal isin hin barsiisu jaaltumsaan as bahanii yaada gabaabaa nu kennu barbaachisummaa guyyaa kanaa jechuu fayyaa ta'a jaaltumsaan as badha. Tole hawaasni keenya Minisootaadhaa akkuma yeroo hundatti ammallee xumura bara 2023 seensa bara 2024 guyyaa waraana bilisummaa Oromootii fi simannaa bara haaraa baga keessan isiniin jedha. Guyyoota adda bilisummaa Oromoo akka adda bilisummaa Oromootti kabaju keessaa guyyaan amajjii tokko takkaa'ummoo guyyaa waraana bilisummaa Oromoo guyyaa tokko jechuudha. Guyyaan kun bara 43 dura dirreerratti eega qabsoo hidhannoo bilisummaa Oromoo jalqabeen booda adeemsa garagaraa sochii waraanaa garagaraa godhaa eega turaniin booda guyyaa kana walitti dhufanii karoora bara haaraa baafachuu fi akkasumattis ammoo daddaaqama gadi argame hundaa'u sirreeffatanii hamilee haaraan bara haaraa karoora haaraan qabsoo hidhannoo itti fufuudhaaf taa'anii bara 43 dura murteeffatanii guyyaan kun guyyaa sanirraa jalqabee har'a bara yeroo 43ffaatiif bakka hundattuu bakka caasaan adda bilisummaa Oromoo jiru miseensotiin adda bilisummaa Oromoo deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo kabajaa jiranii
fuuldurallee waan fedhellee ta'u gaafa biyya taanillee bifti haa jijjiiramu malee kanumaatu itti fufaa jechuudha. Guyyaan kun waraana bilisummaa Oromoo biratti bifa addatti ilaalama. Tokko akka guyyaa gammachuuti. Guyyaa bobbaa garaagararra waraanni naannoo garaagaraa ture walitti deebi'ee waan tokko waan akka ispoortii taphatee nyaata gaariillee gaafa san yoo wanni qalatan jiraates waa qalatee walitti dhufee gammachuudhaan dirree irratti waliin haasa'ee waliin taphatee karoora bal'aa baafatee akkasumattis yeroo achirraa sochii sanirraa bahu duula gamtaa jedhanii yeroo takka waraanni bobbaa garaagaraa fuullee garaagaraa ture hundi egaa walitti dhufee booda duula gamtaa san godhanii injifannoolee gurguddoo gamtaan ittiin galmeeffachaa waa galaa buufachaa rasaasa fi meeshaa waraanaa diinarraa hiikkachaa ittiin deemuudhaaf guyyaa tolfatanii guyyaan kun ammallee bal'inaan Oromiyaa keessatti sadarkaa irra qabsoon irra geesse kanarratti silaayyuu bakka hundattuu kabajamaa jira. Har'arraa jalqabee caasaan adda bilisummaa Oromootis naannoo hundattuu guyyaa kana akka jabaadhaan ulfeessinii kabajaa jirra. Isinilleen hawaasni keenya yeruma hundaa'u barabaraan yeroo hunda dhuftanii nu waliin bakka kanatti argamtanii kabajachuu keessaniif ammallee irra deebi'ee hedduu galatoomaa isin jedha. Akka adda bilisummaa Oromootti sadarkaan irra gahame kuni waanuma kaleessa namoonni xiqqaan roorroo jibbanii seenaa Oromoodhaa seenaa saba bal'aa kana kan bade kana mul'isuudhaaf baddaa gammoojjii Oromiyaa keessatti galanii qabsootana oofanii har'a dhaloota amma arginu kan Oromiyaa sochoosaa jiru kanaan fidanii gahanii jechuudha. Kanuma kaleessa lafa kaayame santu har'allee bifa hundaanuu babal'atee Oromiyaa guutuu keessatti bakka Oromoon itti baqattee jirtu hunda keessatti illee sadarkaa guddootti deemaa jira. Kanammoo Oromoon akka mataa ol qabatee deemu taasisuu keessatti wareegamni kafalame salphaadhaa miti. Wareegamni sun ammoo firii argachaa dhufee har'a sadarkaa irra geenye kanarra geenyeerra karaan nuu hafe xiqqaadhaa. Oromiyaa keessatti waan hedduutu deemaa jira. Gara boodarratti ajajoonni waraanaa guyyaan kun waraana bilisummaa Oromoo waan ta'aniif jecha amma isaan bira tooraan walakkaa darbeera. Warri sarararra jiran suduudan isin dubbisu, warri immoo marfama diinaa keessa jiranillee kan dhaamsa dhaammatanillee jiru kan waraabbiidhaan nutti erganii dhaamsa sanillee kan isin dhageessifnu ta'a. Waan isinitti dummeessuun qabu guyyaan kun akka dhaabattis ibsi bal'aan bahee jira. Hawwiin bara haarayaatis waan hundinuu san keessatti ibsamee jira. Karaa biraatiin ammoo hogganni dhaabaa Dr. Raggaasaa Hojjiraadhaatis waan dhaamsa dhaabaa isiniif dhiyeessu. Karmaan isinirraa gabaabsaa galatoomaa baga nagaan dhuftanii barri kun bara milkii, bara gammachuu, bara injifannoo akka nuuf ta'uun hawwaa galatoomaan isin jira. Fayyaata galatoomu jaaltumsaa gara teessoo naa deebisaa naa simadhaa. Itti aansuudhaan jaallan dirree irraa haga yoo qunnamtiin waan jedhe isinii dhiyeessinu hoggana olaanaa dhaabaa Jaal Raggaasaa Dr. Raggaasaa hin beektanii biyya alaa kanatti dubbataa dhaabatii dhaamsa gara dhaaba keenyatiin jiru haga yoo bilbilli nuu seenee alaa jiranii Jaal Raggaasaa gara waltajjii naa simadhaa. Jaal Dr. Raggaasaa gara waltajjii. Jalan Konya Bilisummaa Oromoo Konya Oromiyaa Minnesota waltajjii kana qopheessuu keessanii fi galata keessan bilisummaa ta'uu jedha. Itti aansuudhaan
hirmaattota keenyaaf akkasumas kan fageenya irraa karaa online dhaggeeffatan hundumtuu baga ayyaana waggaa haaraa amajjii tokko guyyaa waboo kan bara 2024 bu'ee jedha. Akkuma jaatumsaan jedhe dhaamsa hedduu ijoo jaatumsaan irraa dubbateera. Itti dabalees immoo dhaabni keenya waggaa waggaadhaan bara haaraa yeroo simatu guyyaa waboo yoo kabajnu dhaamsa waliigalaa bifa ibsaan baasee jira. Paablikidha waan haaraa walitti hin qabu. Inni guddaan tokko waa wal yaadachiisnu keessumaa hawaasni Minisootaa guyyaa waboo amajjii tokko yeroo kabajnu haala rakkisaa keessatti qilleensa biyya kanaa keessatti guyyaa tokko duraan hafiin waggoota 30 oliif jechuun ni danda'ama sirna ho'aatiin sirna kabajaa qabuun kabajaa as geenye har'as warri asitti qaamaan argamtan galata keessa bilisummaa ta'u jedhamas maqaa dhaabata bilisummaa Oromootiin. Dhaamsi guddaan nuti waggaa waggaadhaan guyyaa waboo dabarsinu tokko kabajaa waraana bilisummaa Oromoo akka instituushinii Oromootti. Lammaffaa miseensota waraana bilisummaa Oromoo kanneen qabsoo waggoota 50 gaggeeffamaa as ga'an keessatti wareegama lubbuu kennan kanneen har'a falmaarra jiranii fi akkasumas immoo booris falmaadhaaf kareera kan dhaabbatan hundumtuu kabajaa isaaniitiif jecha waggaadhaan guyyaa waboo kabajna. Sanarra darbees immoo itti fufinsa qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'dhaan hoogganamu isa kana yeroo irraa yerootti wal yaadachiisuudhaaf goona. Sanarras immoo darbee guyyaan kun gara fuulduraatti seenaa Oromoo keessatti guyyaa waraanaa, guyyaa gootota isaa, guyyaa wareegamtoota isaa ta'ee itti fufaa jechuudha. Guyyaa gootota addatti ni qabna. Akkuma biyya kanatti Armed Forces Day jedhamee biyya kana keessatti biyyoota adda addaattis kabajamu. Nutis guyyaa waraana keenyaa guyyaa koozii keenya koozii uummata Oromoo ittisuudhaaf kumaatamaan namoota kitibaatti ta'an kabajaa itti fufnaa jechuudha. Inni kun isa kana guyyaan kun egaa akkuma qabdanii onlaayiniitti kabajamaa jira. Caasaan adda bilisummaa Oromoo biyya alaa guutummaatti bakka hundumaarraa wal ga'iiti karaa onlaayinii qabeenyaan ergaa wal dabarsuudhaan dhaamsa adda addaatiin kabajamaa jira addunyaa mararratti jechuudha. Nuti sababii naannoo kanatti aadeffanneef Minisootaan jabaadhaa yeroo hundumaa sababii asirruu bakka biraatti illee yeroo dhaqnu hawaasa Minisootaa deeggartootii fi miseensota adda bilisummaa Oromoo Minisootaa jirtan akkam jaboo akka taatan kana dhugaa baana iddoo hundumatti. Kanaaf nutis har'a addatti yuuniikli nuti qaamaa wal geenyaa jenne qaamaa wal geenyee onlaayin kabajamaa illee jiraatan nuti qaamaa wal geenyee kun immoo jabinaa fi abdii sabni Oromoo biyya keessaa alaan hawaasa kanarratti deeggartoota isaarratti qabu mul'isaa. Kanaaf hedduu galatoomaan jedha. Waan biraa guyyaan irraa guyyaa kabajaa waraana bilisummaa Oromoo sababii ta'e waan hedduu waan waliin hin qabnu waan biyya keessaa waan nama mootummaa wajjin falmii gochaa jiru ilaalchisee waan haaraa hedduu walitti hin qabnu. Mootummaan PP mootummaan Abiy Ahmed Oromoodhaafis mootummaa biyya Itoophiyaadhaafis abdii ta'uu akka hin dandeenye adda bilisummaa Oromoo yeroo irraa yerootti himaa ture. Ammoo mootummaan kunis dizaastarii malee saba kanaaf akka abdii hin taane ofiinuu of mirkaneessaas jira sababii ta'eef qabsoo kana itti fufuu murteessaa ta'uusaa yeroo irraa yerootti mirkaneeffannaa jechuudha. Kanaaf qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo dhufamu itti fufee jira. Karaa siyaasaa, karaa waraanaa, magaalaa keessatti, baadiyyaa keessatti, daggala keessatti, biyya alaatti bakka hundumaatti itti fufee jira. Kun hin dhaabbatu. Amma gaaffii saba Oromoo fi kaayyoon adda bilisummaa Oromoo dhugomutti kun dhaabbachuu waan deemuuf. Isa kana diinnis inni keessaas inni alaas amma danda'amee nu dhiibee jiksuu sababii hin dandeenyee fi amma abdii kutatee jira. Kanaaf yeroo irraa yerootti mo'aa jiraachuu keessan mirkaneessaa jechuudha. Dhaamsatu dhufaa jira jaallan dirreerraatii itti quunnaman jiru namatti fakkaata isaan maccarraa kenna waltajjii isaanii dabarsina. Jallee isaan dhageessa. Tole hawaasni Minisootaadhaa dhaggeeffataa jira. Kan amma saraarra jiru ajaja waraanaa waliigalaa kan zoonii kibbaati. Jaalleen isaan
guyyaa waraana bilisummaa Oromoo bara 2024 fi simannaa bara haaraa laalchisee dhaamsa gabaabaa nuuf qaba. Jaalleelli isaa itti fufi. Tole jaalleelli isaa halkan isin biraa hedduu deemee jira. Turtee haga ammaa turtee dhaamsa nu dabarsuu keetiif hedduu galatoomii. Isinillee jabaadhaa walumaan jirraa waan dandeenyu hundaan isin bira jirraa jabaadhaa isiniin jenna. Tole galatooma jabaadhaa walitti deemnaayyee nagaatti. Ayyee jaalladhamma dhaamsa dhuudhaan kanaa fi waaqayyo adda isiniif haa kennu jenna. Nutis kabajaa isaanii kan iddoo kana teenyu kanaaf dursa isaaniif kennuun dirqama nuti ta'a jechuudha. Akkuma duraan jedhe waan hedduu irraa dubbachuuf miti har'a waan diskas goonu kanis immoo waan ibsa bal'aa waliif kenninu miti waluma yaadachiisuudhaaf. Qabsoon kun iddoo kana ga'eera. Qabsoon kun iddoo kana kan ga'e cichoomina adda bilisummaa Oromoo hoogganoota isaa miseensota isaa fi waraana bilisummaa Oromoo miseensota waraana keenyaatiin sababii ta'eef qabsoon kunis gara fuulduraatti deemuudhaa kan danda'u sabni Oromoo yaada isaa qabeenya isaa humna isaa hundumaa gara tokkotti yoo sassaabe inni kun adda bilisummaa Oromoodha jennee amanna nuti. Oromoon karaa PP, karaa OPDO, karaa kaanii furmaata argachuu akka hin dandeenye inni rikkate isaan nu himaniiru kana mirkaneeffanneeru kan addunyaan beekeera. Isa kana Abiy Ahmed faas ni beeku har'a jiraachuudhaaf kan isaan gochaa jiran. Jaarmiyaaleen hedduun maqaa Oromoodhaanis uumamanii ka'anii kufaniiru. Adda bilisummaa Oromootu waggaa 50 oliif dhugaa kana qabatee itti fufe. Dhugaan lama hin jiru, turuuziin lama hin jiru. Turuuziin kun adda bilisummaa Oromoodha jennee amanna. Kaayyoo jaarmiyaan kun qabate deemu wixilee jaarmiyaan kun waggaa 50 irraa lafa kaawwate dhugaa hin jijjiiramne dhugaa dhaabbataa timeless ta'edhan bara baraan dhugaa jiraatu qabatee sababii deemee jira bakka gana ta'e dhaabni kun. Kanaaf turuuziin biraa sababii hin jirree fi karaa biraa hin jiru. Humna keenyaaf qabeenya keenya gama kanatti sassaabbachuu qabna jennee yeroo yerootti kan jira amma nuuf. Burjaajii takka keessa keenyaa ni ka'a. Keessoo keenyaatti burjaajii adda addaatu jira. Keessumaa waggoota 2-3 darban kana burjaajii hedduu keessumsiiseera. Burjaajileen garuu qabsoo kanadha slow godhan malee ofii isaaniitti goolii mataa isaanii seetoranii bakka ga'uu hin dandeenye. Maaliif warri burjaajii kana uuman
dhugaa hin qaban sababii dhugaa hin qabneef karaa fagoo ga'uu hin dandeenye jechuudha. Isa kana hubatuu qaba namni, isa kana hubatuu qaba Oromoon. Gama mootummaatiinis yoo fudhanne mootummaan waan dhugaa qabu of fakkeessuudhaanii miidiyaa babal'aa qabaa. Of course namoota lakkoofsaan xiqqoo ta'an miidiyaa kana qabatanii saba keenya biyya keessaa biyya alaa hojjechiisuu yaalaniiru. Baay'ee fakkaata yoo dubbatan namoota lakkoofsaan xiqqoo PP irraa mootummaarraa firfaariin isaanii darbatamudha namooti kun warri miidiyaarraa iyyee miidiyaa mootummaarraa. Biyya keessatti argitanii miidiyaa akka dhuunfaa fakkeessanii miidiyaalee mootummaadhaan faayinaansii ta'antu duula qabsoo bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa Oromoo, waraana bilisummaa Oromoo taasisaa jiru. Sababii miidiyaa of harkaa qabaniif, sababii irra qabeenya qabaniif hedduu fakkaatu sagalee yeroo qabatanii dubbatan. Garuu lakkoofsaan hedduu xiqqoodha. Isaan kun hedduun isaanii badaniiru kana dura argineera. Warri har'a qabsoo Oromootti qoosan, warri saba Oromootti qoosan, warri waraana bilisummaa Oromootti qoosan hin turan ni badu. Kanaaf tuuziin jiru. Tuuziin qabsoo bilisummaa Oromoo wixinee adda bilisummaa Oromoo lafa kaawwate adda bilisummaa Oromoo sababii ta'eef humna keenyaaf qabeenya keenya gama kanatti sassaabachuu burjaaja'insa keessaaf alaan nutti dhufu teenyee qalbiidhaan ilaalu yoo akkas goone malee kana keessaa bahuu dandeenya. Adda bilisummaa Oromoo dhiibanii balleessuu hin dandeenye, kuffisuu hin dandeenye. Yoo gaaffii saba Oromoo wixineen kaayyoon adda bilisummaa Oromoo akka hogee malee adda bilisummaa Oromoo balleessuu. Namoota hidhaniiru, namoota hedduu, hoogganoota hedduu, miseensota hedduu, deeggartoota hedduu hidhaniiru, ajjeesaniiru. Garuu kaayyoon yaadni hin hidhamu, yaada guddaadha adda bilisummaa Oromoo. Isa kana ilaallee qabsoo kana itti fufinsaan bakkaan ga'uu danda'uudhaaf humna keenya sassaabachuu qabna kan jennuuf. Kanaaf inni kun hubatamaa deema natti fakkaata. Isa kana hirmaattota addana jiru duwwaadhaaf hin ta'in addunyaa maratti kanneen nu dhaggeeffatan akkasumas immoo kanneen onlaayinii kabajaa jiran hundumtuu sagalee wal fakkaataa fi ergaa wal fakkaataadha kan nuti dabarsaa jirru. Qabsoon kun itti fufaa bara 2024 keessa immoo jabaannee hojjechuutu duraa eegama. Biyyi keenya sabni keenya akka hin jirre ta'aa jira. Karaa bahaa, karaa dhihaa, karaa kibbaa, karaa walakkeessaa Oromoon bakki itti hin dhiibne hin jiru. Keenya kana immoo keessumaa karaa dhiyaa waan ta'aa jiru akka gaariitti argaa jira jechuudha. Biyya beelee hin beekne, biyya rakkatee hin beekne, biyyallee sarpilastee nama biraallee keessumsiisaa turetu har'a Oromoo mataa gadi qabachiisuudhaaf dhukkubaaf beelaaf fixuudhaaf mootummaan PP waggaa 5 irratti hojjete bara kana keessa dhugoomsatee dizaastarii karaa dhiyaa nurratti dhalate argataniitu. Isa kana keessaa bahuu danda'uu qabna. Saba tokko waraanaan fixuun hin danda'amu. Saba Waaqayyo uume waraanaan fixuudhaan hin danda'amu. Kanaaf Abiyyiifis mootummaa PP'dhaafis hin milkaa'uuf namoota keenya akka dhuunfaatti akka maamitti ni miidhamaniiru. Gatii baay'ee kaffalleerraa akka sabaatti garuu baduu hin dandeenye sababii ta'eef isa kana immoo dhibbatti hambisuudhaaf bara 2024 kana keessa jabaannee hojjechuu qabnaa jechuudha. Jabina guddaa nu barbaachisa qabsoo karaa